Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin har'as walitti deebinee jirra. Mee gaafuma hordoftoonni yuutuubii chaanaalii Barsiisaa Jamaal hordofan gaafuma isaan gaafatan irratti hundaa'ee gochaa takka tuqaa takka zeeroo kan jiru yoo dalagnu akka kanaa gaditti ta'a. Innis gaaffii sadiitu gaafatamee jira. Gaaffii tokko jalatti Caa kan jiru jira. Barsiisaan tokko daree yeroo seenutti daqiiqaan inni kennameef daqiiqaa 40 akka kennameefii jira. Daqiiqaa 40 san keessaa takka irra 8ffaa yaadachiisuudhaaf, 3 irra 5ffaa immoo hojii dareetiif kenneefi daqiiqaawwan hafee dubdeebiidhaa fi akkasuma yaadannoo barreessuudhaaf jecha itti fayyadamee jechuudha. Kana jechuun gaamma yeroo dalagnu daqiiqaan takka irra 8ffaan 40 jechuun daqiiqaa 5 jechuudha. Daqiiqaa 3 irra 5 jechuun ammoo daqiiqaa 3 irra 5 baay'isuu 40 jechuudha. Daqiiqaa 24 fayyadamee hojii dareetiif daqiiqaa 24 yaadachiisuudhaaf daqiiqaa 5 akkasuma kan hafeef gaafa jennu 5 ida'uu 24 5 ida'uu 24 ida'uu xaa jechuun kan inni yaadannoo barreessuudhaaf dubdeebii kennuudhaaf itti fayyadame jechuu yoo ta'u, 5 ida'uu 24 ida'uu xaa walqixa 40 jenna. 5 ida'uu 24 walqixa 29 ida'uu xaa walqixa 40 ta'a. 29 hir'isuu 29 ida'uu xaa walqixa 40 hir'isuu 29. Xaan keenya yookiin kan inni yaadannoo barreessuudhaaf akkasumallee dubdeebii kennuudhaaf itti fayyadame daqiiqaa 10 takka jechuudha. Itti aansee gaaffii gilgaalaa takka tuqaa takka takkaatiif deebiinsaa akka armaan gadii kanatti kennamee jira. Gaaffii tokkoffaa irratti taphattoonni kubbaa miilaa tokko tapha waliigalaa taphatan taphoota 10 takka. Kanaas akkamitti arganna? Tapha 6 ni mo'atan, tapha 3 ni mo'ataman, tapha 2 immoo wal qixxeeban. Kana jechuun taphoonni kun saatuu goolii daanu hundummaan saatuu 10 takka ta'a. Tapha 10 takka taphatanii 10 takka san keessaa 6 ni mo'atanii 3 ni mo'amanii 2 immoo wal qixxee bahanii jechuudha. Kanaas firaashinii yookiin lakkoofsa raashinaaliitiin ibsi waan jiruuf akka kanatti ibsina jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaanis akkana. Gaaffii qormaataa takkaatu dhiyaate yookiin barsiisaan tokko gaaffiilee qormaataa gaaffii 40 qopheessee ture. Gaaffii 40 san keessaa 2 irra 5 filannoodha. Akkasuma takka irraa 4 dhugaa yookiin sobaa. Gaaffiiwwan hafteetu jira. Gaaffiiwwan hafte kun bakka duwwaas ta'uu danda'a yookiin ammoo hojjedhuus ta'uu danda'a, waan ta'e hin beeknu jechuudha. Garuu ammoo kan nuti irraa beekuu dandeenyu, kan nuti asirraa beeknu 40 keessaa 2 irra 5ffaan filannoo, takka irraa 4ffaan gaaffii dhugaa sobaa akka inni ta'e isaan kana gaafa horii daanu 2 irra 5ffaa 40 ida'uu, takka irraa 4ffaa 40 ida'uu xaa walqixa 40ti. Kana jechuun 2 irra 5ffaa 40 jechuun 2 baay'isuu 8 ta'a. 2 baay'isuu 8 ida'uu takka irraa 4ffaa 40 jechuun ammoo takka irraa 4ffaa 40 jechuun 10 jechuudha. 10 ida'uu xaa walqixa 40 jennaa jechuudha. Xaa jechuun maali? Gaaffiiwwan hin beekamin san jechuudha. Gaaffiiwwan ajajni isaanii hin beekamin san. Amma egaa 2 baay'isuu 8 ida'uu 10 walqixa ni ta'a 26 ida'uu xaa walqixa 40ti. Gammachuu lakkoofsa gaafa hir'ifnee jijjiiramaa kophaatti hambifnu xaan keenya yookiin gaaffiiwwan hin beekamin kan yookaan hojjedhu yookaan bakka duwwaa san gaaffii 14 ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa mirkaneessuunis akka waliigalaatti jechuudha 26 ida'uu 14 40 gaaffiiwwan san gaaffii 40 ta'uusaa beekna jechuudha. Tole gara gaaffii sadaffaatti yoo dhufnu gaaffii sadaffaan akkas ture. Nama tokkotu waan takka qarshii 400 bitaa. Qarshii 400 bitee qarshii 500tti gurgurata.
akkasuma qarshii 500tti yeroo gurguratutti bu'aan inni buufate qarshii 100. Garuu wanti nuti gaafatamne maali? Gatii bittaatis nu kennamee jira, gatiin gurgurtaatis nu kennamee jira. Dhibbantaa bu'aan nu gaafata. Dhibbantaan bu'aa wal qixa ni ta'a. Dhibbantaan bu'aa wal qixa ni ta'a. Bu'aa irra gatii bittaa baay'isuu dhibbaati. Gatii bittaa baay'isuu 100% ta'uu qaba jechuudha. Bakka kanatti 100% ta'uu qaba. Akkasuma 100% wal qixa ni ta'a. Dhibbantaa asirratti bu'aan inni gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa hogguu jennu wanta akka namni tokko yeroo gurgurate waan jalqabatti bite sanii ol ta'uu qabdi waan ta'eef yeroo inni bu'aa buufatu bu'aan isaa qarshii 100 ture jechuudha. Qarshii 500 irraa 400 hogguu buunu qarshii 100tu bu'aa ture jechuudha. 100 jala gatii bittaa gatiin bittaa 400 waan ta'eef baay'isuu 100% jenna. Asitti 00 yoo balleessine takka 100 irra 4 ta'a. 100 irraa 4 jechuun 25 ta'a jechuudha. Kanaaf asitti dhibbantaan bu'aa 25 jechuudha. Gaaffii afuraffaatti yoo dhufne gatiin gurgurtaa akkuma asirratti kennamee jiru 4,650. Dhibbantaan kasaaraa immoo parsantii 7. Asirratti wanti nuti gaafatamne garuu gatii bittaati. Gatiin bittaa nu kennamee hin jiru waan ta'eef gatii bittaa akkamiin beekuu dandeenya? Gatiin bittaa wal qixa ni ta'a, dhibbantaa kasaaraa wal qixa ni ta'a. Kasaaraa keessatti jechuudha. Kasaaraa dhufe waan ta'eef kasaaraa baay'isuu 100 irra gatii bittaati. Gatiin bittaa nuuf hin kennamne waan ta'eef kasaaraa beekuu dandeenya. Garuu kasaaraa maaliin bakka buusuu dandeenya? Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jenna. Gatii bittaa hir'isuu gatii gurgurtaa jenne kasaaraa bakka bu'a. Gatiin gurgurtaa garuu 4,650tu nuuf kenname jechuudha. Namni kun gaamma kasaaree jira as keessatti waan san gad buusee gurgure waan ta'eef 7% yookiin dhibbantaa kasaaraati waan ta'eef 7% wal qixa ni ta'a. Gatii bittaa hir'isuu 4,650 baay'isuu 100% jala gatii bittaa jenna jechuudha. Amma asitti qaxxaamura baay'ifna 7% baay'isuu gatii bittaa jenna. Asitti immoo dhibbi kuni gatii bittaa hir'isuu 4,650 kan jiru kana baay'isaa jira waan ta'eef isaan lachuutu baay'isuu jira waan ta'eef isaan kana lameen biraa gatii bittaa hir'isuu 4,650 cinaa kan jiru dhibba kana dhibbaaf irraa gamanatti illee 7% baay'isuu gatii bittaa kan jiru kanaafis ni irraa asitti wanti nu hafu 7% baay'isuu gatii bittaa jala 100% kan jiru gatii bittaa hir'isuu 4,650 kan jiru gamanatti wal qixa asitti jira. Amma gatii bittaa kana gamana dabarsinee 4,650 kana immoo asuma dhiifannaa jechuudha. Kana seera hir'isuutti fayyadamnee gaafa walirraa hir'ifnu 7% kajalaatis parsantaa qaba dhibbi waan ta'eef parsantaan biraa baddii 7 gatii bittaa hir'isuu 100 gatii bittaa wal qixa ni ta'a. Negatiiva 93 jala 100 gatii bittaa ta'a. Amma gatii bittaa waan jiru kana barbaadu deemna waan ta'eef gatii bittaa kana kophaa baasuudhaaf maal goona? Gama lachuutu 100 jala 93tiin baay'ifna. Negatiiva 100 jala 93. Asittis negatiiva 4,650 kanaas negatiiva 100 jala 93tiin hogguu baay'ifnu negatiivni negatiivaan badaa gatiin bittaa keenya poozitiiva sin deebi'e. Kana jechuun 4,465 jala 93 ta'a. Gatiin bittaa keenya 93 hogguu irru 5,000 ta'a jechuudha. Kanaaf namni kun qarshii 5,000 biteeti qarshii 4,650tti hogguu gurgure qarshii 350 kasaaree jechuudha. Egaa gaaffiin afuraffaa asirra kan dhumu yoo ta'u gaaffii shanaffaatti yoo dhufne gara gaaffii shanaffaa daldaltuu takkaatu qubeessaa 50 bittee qubeessaa 50 bittee kana qubeessaan 50 kun qarshii 100 fixee jechuun inni 50 kana jechuun qubeessaan tokko birrii 2 yeroo gurgurattu immoo tokkoon tokko qubeessaa qarshii 2 fi shilingii yookiin qarshii 2 fi 50tti gurguratti qarshii 2 fi saantima 50 jechuudha. Kana jechuun gaamma qarshii 2 fi saantima 50 gurguratte jechuun qubeessaa 50
baay'isuu 2.5 yoo baay'ifne 125 ta'a. Asirratti bu'aan namni kun buufate 125 hir'isuu gatii bittaa 100 yoo irraa hir'ifne bu'aan namni kun argate qarshii 25. Haa ta'u immoo kan nuti gaafatamne dhibbantaan bu'aa meeqa kan jedhudha. Dhibbantaan bu'aa wal qixani ta'a. Bu'aa baay'isuu 100% jala gatii bittaati. Gatiin bittaa keenyaas nu kennamee jira. Bu'aanis nu kennamee jira. Bu'aan keenya meeqaa? 25. Gatiin bittaa 100 baay'isuu 100%. Kana jechuun asitti dhibbaan yoo bade kun parsantii biraa qaba waan ta'eef 25 jenna. Tole egaa gara gaaffii jahaffaatti yoo dhufne gaaffii jahaffaanis akkas jaha. Singitanii nama jedhamu takkaatu turte. Singitaniin tuni mana tokko qarshii 49,000 bittee qarshii 49,000 bittee qarshii 6,000 mana kana ni haaromsite. Akkasuma qarshii 5,000 qalama dibdee jechuudha. Waliigala qarshii 60,000 baafte mana kanaaf. Kun akka gatii bittaatiif fudhatamuu danda'a jechuudha. Gatii bittaa qarshii 60,000 baaftee deebitee mana kana eega 49,000 bittee 6,000 haaromsitee 5,000 qalama dibdee 60,000 fixxee jirti. Haa ta'u immoo wanni isiin itti gurgurte qarshii 58,500 itti gurgurte. Yeroo kanatti maal goote? Ni kasaarte jechuudha. 58,500 gurgurte jechuun ni kasaarte. Meegaa kasaaraan kan akkamitti arganna? Gatii bittaa hir'isuu yookiin baasii waliigalaa sana hir'isuu gatii gurgurtaa gaafa irraa hir'ifnu 1,500 ta'a jechuudha wanti isiin kasaarte. Haa ta'u gaafiin keenya maal ture? Dhibbantaa kasaaraati. Dhibbantaan kasaaraatis wal qixani ta'a. Kasaaraa jala gatii bittaa baay'isuu 100%. Kanaas asitti 0 yoo balleessine 1,500 biraa 0 bada asitti 60 biraas 0 yoo balleessine 100 biraas 0 balleessine 15 jala 6 15 jala 6 jechuun 2.5 ta'a jechuudha. Tole egaa hordoftoonni chaanaalii kanaa chaanaalii kana yeroo daawwattaniitti laayikii, sheerii, koomentii godhullee hin irraanfatinaa. Gaafiilee isinitti ulfaataa, gaafiilee wanta isiniif hin galle gaafattanii koomentii jalatti yaadanaaf dhiyeessuu dandeessanii. Galatoomaa, baay'ee galatoomaa. Naaf jiraadha.